Gaaffii tokkotti siif dabala. Egaa mana mootummaa kana keessaatii waggaa hedduu akka hojjettillee irra deddeebiin kun nu kaasuutti jirtaa. Muuxannoo waggaa dheeraas qabda, hubannoo qabda jedhee yaada. Yeroo ammaatti impaayerri Itoophiyaa biyya yookaan kallattii garaagaraatiin waraana isaa maqaa garaagaraa itti moggaasuudhaan uummata Oromoo boolaa oola. Nagaa dhorkaa oola. Maqaa garaagaraa kanneen raayyaa ittisa biyyaa kanneen ofiin jedhan jiru, poolisii dilee kan jedhan jiru, farra riphee lolaallee kan jedhan jiru. Yeroodhaa gara yerootti bobbaasuudhaan uummata Oromoo akka ajjeesaniif akka saamaniif yeroodhaa gara yerootti itti bobbaasaa oola. Akkasumallee fiildi maarshaal Biraanuu Juulaallee achirra taa'ee caasaa yookaan kallattii haala tokko tokko jijjiiraa oola. Mee waan kun maalirratti hundaa'eetii? Jijjiiramni isaa immoo maali? Maqaan isaanii kun hiikni isaa maali? Isaanumtuu Biraanumti Juulaa kun iyyuummoo eenyu? Akkamiin ibsita? Maal beektaa? Muuxannoo kanarraa eenyudhaan caasaa gadiiti hanga oliitti waan jiru waan beekturraa mee waan nuu kaasime dhaggeeffattoonni keenya haa hubatanii. Galatooma wanti amma jette kun dhuguma akka afaan Amaariffatti Igirinya jedhanu Agaazii Kumaandoo Ayyoolee jedhani Aara Kumaandoo maalidha. Garaagarummaa hin qabdu. Garaagarummaa isheen qabdu warri mootummaan impaayeraa kun Meelles Zeenaawii irra jalqabii yoo sabaan nama gargar qoodanii saba waliin naqan malee jiraachuu hin danda'an. Aangoo isaanii dhiirachuuf hin danda'an. Kanaadha. Cufti isaatu amma Igirenyaadhaan kun warroota nama as keessa deemu kan raayyaa ittisa biyyaa kan miila hin deemu kana. Kanuma keessa ba'a. Aara Kumaandoo, Agaazii Kumaandoo, Ayyoolee jedhamu. Lolee lola sun warra caalaan lolu. Kanumatti lolee injifata. Amma akka fakkeenyaatti fudhannu dhiyoo kana Gibritsoon maal jedhe? Achi Maqaleetti Ayyoolee buusan jedhanii ajiriidhaan achi buusan maal jedhe? Yookaan akka dansaa leenjisii yookaan waan kana lakkisee dheeraan dubbateera. Ati Tigireenyaan nu dubbate. Maayilaa garaagarummaa hin qabdu. Kuni saba cunqursuuf, saba tokko hacuucuuf wanta mootummaan kun itti yaadee itti yaalee baase malee fayya tokko garaagarummaa hin qabdu. Kan biraa fiildi maarshaal Biraanuu Juulaa namni tokko yoo ati ilaalte amma impaayerichi Oromoodha. Biraanuu Juulaas Oromoo jedhani. Namni afaan Oromoo dubbateef Oromoo miti. Afaan Oromoo laanguweejii haa ta'ee dubbatamu immoo innis Oromummaa ta'uu isaa maaliin mirkaneessa? Yoo saba isaatti quuqame, yoo miidhaa argu, miidhaa uummata Oromoo irra gaggaa'u, qabsoo sencherii haaf sencherii lakkoofsise kana taakkootti hin taane waan taakkoo ta'a jala kaase sila Oromoo ta'uu qaba. Maali Oromoo ta'ee fi afaan Oromoo dubbadheef Oromoo mitan. Data nothing. Amma waan Biraanuu Juulaa irratti fiildi maarshaal jechuun warri kun Biraanuu Juulaas fuudh, Ababa Taaddasees fuudh, Mohaammed fuudh, Baacaa Dabaleefa fuudh, warri jeneraalotii durii hoogganaa turte akka Sarqaanii fa'a Saamora Yuunis hunfaa warrootaan gaafa TPL'n baate keessa baanii qofatti achi deeman lola kanaaf. Warri ammaan tana hooggansa kana gubbaa jiru kan raayyaa ittisa biyyaa hoogganuu jiru kuni warra gaaf dura TPL keessa xurata baate warra expire date ta'ee yookaan expire date isaanii gahee naa biyyatti galan. Amma TPL'n qofa baateenna mootummaa impaayeraa kun waraana Dergiis rarate waraana kaanis rarate kan Meelles illee rarate ofiillee waraana ibii ummate. Maayinaan administreeshinii waan hin qabne. Biraanuu Juulaan Dergiidha. Nama Silaamaan kan eenyu waliidhaan Mangistuu Hayilamaariyaam waliin Zimbaabuwee achi batee achumaan boolla bu'u mala. Nama sunti wanta analoogii tokko dhaloota qubee amma dijitoolii jiru kanarratti wanta analoogii wanta durii fuudhee asirratti dikteetariin bulchuu jira. Maarshaal jeneraal jechuun fiildi maarshaal jechuun akka biyyittii Itoophiyaa kanatti fiildi maarshaalii qabaachuun fiildi maarshaalii waraana akkamii bulchame? Yookaan walaalcha kiyyaallee dubbadde. Yoo biyyittii tana Afrikaa keessatti fiildi maarshaalii argachuu maltee jedhan biyyittii fiildi maarshaalii argachuu maltee yoo akkam guddate lama ta'uu qaba. Tokko kan biyyittii ikoonomiidhaan diiveloop taate akka Saawud Afrikaa, Nigeeriyaa biyyooti kun amma fiildi maarshaalii ta'uu qaba. Ammoo akkuma giloobaliitti akka waallis yoo ilaalte biyyittiin fiildi maarshaaliin bultu biyyoota akka Ameerikaa, biyyoota akka Raashiyaa, biyyoota akka Kooriyaa, Chaayinaa warrootaan addunyaa irratti beekaman kanadha kan fiildi maarshaaliin bultu. Amma kun
wanta akkana shira xaxamanii wal xaxanii wal ijaaranii fiildi maarshaaliidhaan maal jennaan fiildi maarshaalii waraana akkana bulchaa waraana udduu erbaa waraana dhoqqee keessa bulu waraana mindaa hin qabne fiildi maarshaaliin waraana akkamii bulchame waraana as ta'ee yookaan AK-47 ba'atee dhukaasuu miti waraana fuula tokko ta'ee saayitalaayitiidhaan yookaan wanta addaa meeshaalee gurguddoodhaan as ta'ee dhukaasu akka Raashiyaa fi Yuukireenii kan biyya kanaadha fiildi maarshaaliin bulchu. Fiildi maarshaali maali kun? Maali fiildi maarshaali maqaadha. Kun wanta analoogii tokko ammaan tan dijitool kanarra kaa'uun wanta hin fakkaan. Kun wanta baca dabalee fa'aa eenyu kun fa'aa isin moggaasdee amma gama isaatiin ambaasaddirii fudhatee gara keenyas dabarsu. Wanta dharaati. The false way. Waan karaa dharaa gula deeman. Malee wanti dhugaa as keessatti agartu hin jirtu. Itoophiyaan kun wanti isin bulti afuufaadha. Afuuftee gadi lakkista. Mara afuufameera. Qilleensa dhabeennan lafa bu'eennan buuyyoo xiqqoo tokkotti ura. Impaayirichi kun akkasi buluu jira. Fuula tokkoon qabu. Amma asirratti xiqqoo wanni ansii dabalu. Ammaan tana baay'inni waraana kanaa kan ittiin bulu gubbaa kaasaa jalaa. Loltuun 75% abaabiin Oromoodha. Administration yookaan bulchiisa hoggansi 25 below Oromoodha. Amma wanni kun faallaa oppositii dhufte kirta. Maaliif kana tolchan? Uummata Oromoo hacuucuuf. Namicha kallee Harargee keessa, Caatii keessa, loon tiksuu keessa, gaala keessa qabanii irreedhaan kaabinee OPDO ka gara gurguddifatti tun birri nyaattee ijoollee Oromoo fiddee dirree waraanaa naqxee ka waan tokko hin beekne asitti obbaasiistatti dhaara namichi suni fiildi maarshaaliin dhugumee dubbanne namicha qubaadhaan farramu qubee harkitti riganii peroolii irratti mallatteessee birrii fudhatu bulchaa fiildi maarshaaliin. Kun waan sobaati waan hin taane. Maal jenna abiyyiila waraana wataadara ture. Raayyaa biyyaa ture. Raayyaa biyyaa waan turaniif raayyaa biyyaatiin dhimmaman. Ilmaan Oromoo achitti obbaasu jiran. Kanaafuu ilmaan Oromoo nami taate cufti dhaga'i. Dhaamsa si dabarsa. Haadhaaf abbaan dhaga'i. Ilmeen kan raayyaa biyyaan dhaqin. Moonaa jaannaba dhaqxe. Gubatuudha. Dhaqii seenii isaaf karaan bal'aa bahii isaaf ammoo karaa marfeeti. Marfee urata marfee wayaan hodhanuu kana qallaa. Kanaafuu fuula achi ilmcaan kan dhaqu lafa qotu ji'a sadii keessatti boqqolloo tokko aramatee hin argata. Birrii 2,600 jechuun wanta qansiraa guyyaa tokkotti argachuu danda'u. Yoo obsan. Obsoomani qaalloman. Maali as keessatti fiilmii falaalaa ijoolleen jenereeshiniin kun fiilmii falaalaa waan kan laalaa makalaakeessa alatti agartan kun yoo ba'atee deemu nama fakkaata. Ammoo jaldeessa. Boolla qotatee keessa bula. Qullaa bula. Waan kibbatu hin qabu. Kaarista akkatti waan qayyaratu hin qabu. Injiraan hin du'e. Waan inni qabsaaf hin beeku. Waan dhibamuuf hin beeku. Kanas dabalatee ammallee waraana jalqabaa ammaasi dhumarra kana ka Tigrayin Amaara keessa baasan kan yoo akkan dhugaa rabbii dubbanne ka rabbiin argu ijoollee Oromootti achitti wareegame awwaala gaarii hin arganne. Sana ijoollee Oromoo achitti wareegamte sun tokko faandoodhaa paartileen tokko waraanni tokko duuba deemaa gajaraadhaan mataadhaa meeshaa irraa fudhatanii Amaara kiliila ammaanta meeshaa cufee hidhatteetti. Meeshaa gurraacha tokko maqaan Turkiidhaan cufti hidhatee qaba. Hidhatee qaba. Wanni ammaan kan socho'u jiruuf gara. Warri lafa biyya saba naannoo biyya dhibii hidhattee diina keessaa baastee achitti wareegamtee obbaatee ammallee si gad deebitee nuuf Oromoof Oromoo waliin dhoofti. Qabsoo kana akka dhageenyutti wanti taakoo ta'u jiru warra garaa gurguddaa kana viidiyoo milishaa. Milishaan fa maal? Saree ollaa keessa salee mandara keessa. Eessa galta? Yoo Oromoon tun bilisoomte eessa dhaqxa? Silaaftuu Oromoon homaa sin solchitu. Hin dogongorina. Nuti raayyaa ittisa biyyaa nuti akka raayyaa ittisa biyyaa keessa duretti akka hoggansaa keessa turellis yoo dhufellaan eenyu abawoon hin beeku. Namtichi natti muru Oromuma. Birri 5,000 nyaattaa birri 5,000 sunniifattee wanta 5,000 Oromoo irratti hin dalagin. Kun ebeluu 5dha. Ebeluu kana akkas jettee nama Oromoo ajjeessa turte. Qabsoo kana wanni duubatti harkisaa taakkoo ta'u jiru Oromuma. Oromootti Oromoo ajjeessu jira. Beekaan keenya wallaalaa Ormaan ga'u. Maaf hin geenye? Yoo nu beeka jennee of dura dhaabne birri miliyoona tokkootiin jijjiirama. Hin qayyarama. Gaararraa lamatti Oromiyaa keessa jira. Tokko gaararraa magariisa fakkaatu. Ka magariisa ta'e mukuma keessa deemu kana fakkaatee achuma osoo rata arraba dheeraa qaba achuma keessa fuudha. Tokko gaararraa tokko jira fiildirri deemu.
magariisuma kana fakkaatee yoo ammoo si baay'ate waa diimtuu ila keetiif keessa waliin baatu si fakkaata. Magariisa kana lakkisee kun maal jennu basaastu. Kanaaf waliin basaasnu qabsoo keenya galmaan geefnu injifannoon kan uummata Oromooti. Bilisummaan dhufu jirti uummati Oromoo jabaadha. Kan jedhu dhaamsa asillee dhaamaa adoo dubbii gaaffiirra jirulles dabarsuu fedha. Eegame yaada bal'oo gama waraana impaayiratiitiin waa hedduu saaxiltee nutti himteetu jirta. Keessoon isaaniillee maal akka fakkaatu akkasumallee maqaa kijibaatiin ofitti moggaasanii akkasumaan waan maallaqaa waan haga milishaati hanga fildii jeneraal Biraanuu Juulaatiin aga sanaattillee waan nu kaasteetu jirta. Mee ammoo gara waraana impaayiratii keessatti gaatii ajajaa kumaa turte. Gama sanaan akkasuma waraana bilisummaa Oromoo immoo amma bukkeetti argamta. Meegaa yeroo ajajaa turte sanatti waraanni si dudduuba hiriiranii turan gara waraana bilisummaa Oromootti yeroo bobbaasaa turtan. Mee waraana bilisummaa Oromoo kana maal jettaniitutti maqaa moggaastanii akkasumallee waraana si jala ture sana akkamiin itti bobbaasaa turtan? Ammoo waraanni bilisummaa Oromoo kun akkamiin ibsita eenyu isaan? Waan argite irraati amma qaamaan bukkee jirta yogguu sanallee bobbaasaa turte. Mee waan kana lamaan ol bira qabiiti ifanaaf godhi. Galatoomii gaaffii gaana gaafattee jalqabaaniif haa hogganu malee sirba tokko keessa jira itti qata fariisa sobni sirbuna malee keessi kenna madaa jedha. Dhuguma jedhe. An sobeetuma achi tamara killisuun keessatti yaad tokko naa galee ofii hubadhe. Magaarrajaan guddaan na dura jiru kun na dura ka'e. Yoom carraa Oromiyaa kan argadhaa kan jedhu yaada ture yaala ture.